godinni shaafaa salaale burqaa goototaati qe'een kun qe'ee seenaati qe'ee aadaati qe'ee duudhaati burqaa goototaa yoo jennu gootota kaleessa ummata oromoo kaabaaf kibbaa fi baadiyyaa jiran qabsa'uun qabsaasisuun injifannoo hadda ummanni oromoo arge kanaan nugaan yaadachaati guyyaa duulana filadhaa paartii badhaadhinaa kan geggeessinu ta'a. warra godina shawaa kaabaa birmadummaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf kaabaa haga kibbaatti bishaaniif roobaaf bonaaf ganna dhaabbatanii hojjetanii hojjechiisanii gabayaa barbaadanii jiruuf jireenya hawaasa kanaa warra jijjiiruuf halkaniif guyyaa hojjechaa jiran kunniin anaaf Taaddee Birruuti. kanaaf yaa saba koo yaa ummata Salaale oromoon maal jedha seetan ka du'eef hin bootti ka jiru bishaanittiin areertu jedhan warri kaleessa wareegaman aarsaa kaffalaniiti ka jiru kana jajjabeeffannee Taaddee Birruu kenna warra hadha jiran warra gatii kaffalaaran milishoota kenna raayyaa ittisa biyyaa kenna riphee lolaa kenna geggeessitoota kenna qaqqaalii ciccimoo isaan kanniin jabeeffannee kunuunfannee seenaa haaraa hojjechuuf asuma achi qophaa'utu nurra jiraata. kanaaf amma sirra deebi'e yaa warra Salaale yaa saba koo jabaadhaa seenaa dirribni nyaatu seenaan kaleessa hadha misoomaan deebi'uu qaba badhaadhinnaan deebi'uu irra jiraata wabii midhaan nyaataatiin uf danda'utu nurra jiraata lafa qabna bishaan qabna geggeessitoota ciccimoo looreetii nagaa goota ija barbadaa ka gaafa waraana geggeessu kan gaafa misoomaa halkanii guyyaa hojii misoomaa hojjetu muummee ministeeraa pirezidaantii paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed ufafoo qabdani Shimallis Abdiisaatu isin afoo jira miseensa paartii badhaadhinaa miiliyoona 17 kaayyoo badhaadhinaatiif wareegamuuf dhaabbatee jira. kanaa olitti immoo isin ummanni oromoo miiliyoona 50 nu duuba jira. kanaaf sodaa tokko hin qabnu gammachuu qabna kaayyoo qabna galma qabna galma kana galmaan ga'uuf halkanii guyyaa hojjechaa jirra. kanaaf immoo ammallee gootatu isin barbaachisa. yaa Salaale goota kee jabeeffadhu bulchaa kee cinaa dhaabbadhu. ani ergaan koo tokko kana. filannoo jechuun meeshaa murteessummaa uummataa uummanni abbaa aangoo dhugaa ta'uu kan ittiin mirkaneessinuudha. filannoon aangoon kan argamu afaan qawweetiin odoo hin taane sagalee uummataatiin ta'uu kan itti mirkaneeffannuudha. paartiin keenya paartiin badhaadhinaa paartiin isin cinqii guddaa keessatti dhaltanii guddiftan paartiin isin warra sirna kana diiguuf tattaafatu hunda jala dhaabbattanii sirna jabaa kalee ijoollee keessan gatii itti kaffaltan ijaaruuf tumsaa turtan baranas kaayyoo uummata keenyaa bara dheeraa ajandaawwan uummanni keenya gatii guddaa itti kaffalan milkeessuudhaaf sirni amma ijaaraa jirru kun sirna kaleessas gatii itti kaffale waan ta'eef cichee jala dhaabbatee sirna isaa ittichuudhaaf hojii isarraa eeggamu hunda hojjechaa jiru. badhaadhina guutuu jiru maarsaan diina gabbaraa maarsaan rakkoo gabbaree ashaara jaarii gugubaadhaaki ajjeesa jeesii faachaan garmaamti
Challi mataa kee qilleensi raate haala nu deessee waaqa badhaasee geerar kaa geerar kolfee.